namoota tokko tokko biratti ulfaatina qaamaa dabaluun akkuma kanneen fufurdoo ta'an biratti ulfaatina qaamaa hir'isuuf rakkatan yookaan dhamaan ni cimaa yookaan ni rakkatu jechuudha. Mee har'a waa'ee soorata ulfaatina qaamaa ariitiin dabaluuf gargaaran kanneen gurguddoo ta'an ja'a ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Ispeeshaalistii wallaansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Mee nyaanni gurguddoo ja'an ariitiin ulfaatina qaamaa dabaluuf gargaaran isaan kamii? Karaa nagaa qabeessa ta'e, karaa nagaa ta'een ulfaatina qaamaa kan dabalan isaan kamii kan jedhu ilaalla. Akkuma waliigalaatti ulfaatina qaamaa dabaluuf hangi kaaloorii nuti nyaannu hanga kaaloorii nuti gubnuun ol ta'uu qaba. Ogeeyyiin soorataa yookaan nutritionist warra jedhaman namni tokko guyyaatti yeroo 3 nyaata madaalamaa yookaan nyaata dhaabbataa yeroo 3 akka nyaatu nyaanni nuti nyaannu kunis immoo tokkoon isaa jechuudha. Yeroo 3 yeroo nyaannu kaaloorii 400 hanga 600 kan qabuu fi akkasumas guyyaatti yeroo 2 hanga 3 nyaata akka ishee yookaan maqsisiisa jedhamu naannoo sa'a 9 fi akkasumas halkan yeroo rafuuf jennu naannoo sa'a 2 osoo nyaanne gaariidha. Kanneen sa'a kashaa yookaan maqsisii nyaataman kun tokkoon isaanii kaaloorii 100 hanga 200 osoo qabaatanii gaariidha. Namni ulfaatina dabaluu fedhus haaluma kanaan guyyaatti yeroo 3 dhaabbataa nyaata, si'a 2 yookaan si'a 3 immoo sa'a kashaa yookaan maqsisii nyaata. Haa ta'u malee yeroo maqsisii kanneen akka aannan osoo dhugee, itittuu aannanii osoo dhugee akkasumas osoo nyaatee, killee yookaan hanqaaquu yoo nyaatee, dhadhaa ocholoonii daabbootti yoo nyaate kanneen kana yoo godhe moor ulfaatinni qaama isaa dabala jedhee gorsu jechuudha ogeessi nutriishinii. Mee akkuma waliigalaatti nyaata gurguddoo ulfaatina qaamaa ariitiin dabaluuf gargaara yoo ilaalle kan jalqabaa ruuziidha. Ruuziin burcuqqoon tokko kaaloorii 200 fi kaarboohayidireetii giraama 45 fi cooma baay'ee xiqqoo ta'e qaba. Guyyaa guyyaan ruuzii nyaachuun ulfaatina qaamaa dabaluuf nyaata gargaaran keessaa isa guddaa fi isa beekamaadha. Kanaaf egaa ruuzii nyaachuun ulfaatina qaamaa dabaluuf ni gargaara jechuudha karaa fayyaa qabeessa ta'een. Lammaffaan ocholoonii fi dhadhaa ocholooniidha. Ocholoonii fi dhadhaa ocholoonii yeroo baay'ee gabaarraa ni argama. Ocholoonii fi dhadhaa ocholoonii keessumaa dhadhaan ocholoonii nyaata akka daabboo fa'aa keessa keenyee yeroo hedduu kun nyaachuudhaan beekna. Isaan kana nyaachuun egaa nyaata mi'eessuun dabalata. Yoo guyyaa guyyaadhaan nyaanni ulfaatinni qaama keenya akka ariitiidhaan dabalu taasisuu ni danda'u jechuudha. Inni sadaffaan aannanii fi bu'aa aannaniidha. Aannan waggoota hedduuf soorata qaama ijaaruuf ulfaatina qaamaa dabaluuf gargaaran keessaa isa tokkodha. Aannan kaarboohayidireetii, cooma, vaayitaaminootaa fi mineraalota akka kaalshiyeemii kan qaama namaa ijaaruuf gargaaran hedduu of keessaa qaba. Kanaaf wanti kun egaa soorata guutuu kan full day jedhamee beekama. Sababni isaas waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef qofuma isaa. Aannan danfee qabbanaa'ee burcuqqoo tokko guyyaatti yeroo 2 keessumaa soorata booda akkasumas sa'a kasha irratti yookaan sa'a maqsisii irratti yoo dhugne guyyaa guyyaan yoo kana goone ulfaatina qaamaa dabaluuf ni gargaara. Akkasumas aannan qofa osoo hin ta'in bu'aa aannanii kanneen akka baaduu, itittuu aannanii fi kan kana fakkaatan illee ulfaatina qaamaa ijaaruuf ni gargaaru. Inni arfaffaan foon diimaadha. Foon diimaa keessumaa foon booyyee ulfaatina qaamaa ariitiin dabaluuf ni gargaara guyyaa guyyaa nyaanne. Akkasumas foon horiis akkasumas foon hoolaas ni fayyada. Foon diimaa hanga kaaloorii fi pirootinii qaama namaa ijaaruuf gargaaran hedduu qabaachuun dabalata wantoota akka liyuusiin jedhaman of keessaa qaba. Liyuusiin kun ammoo gosa aminoo asiid foon qaama keenyaa pirootinii dabalataa ijaaruun dabalaa akka deeman kan taasisuu fi barbaachisudha. Pirootiniin foon keenya yeroo dabalaa deemu foon keenya guddataa furdataa deema. Akkasumas liyuusiin dabalata wanta kiraatiin jedhamu akka foon qaama keenyaa guddatu jabaatuu fi bal'atu kan taasisu of keessaa qaba. Kanaaf egaa foon diimaa guyyaa guyyaan nyaachuun ulfaatina qaamaa dabaluuf ni gargaara. Inni shanaffaan avokaadoodha. Avokaadoon kanaan sirriitti beekama. Soorata mi'aawaa qaama namaa madaaluuf yookaan dabaluuf gargaaran keessaa isa tokkodha. Avokaadoon guddaan isaa tokko kaaloorii hanga 365, cooma giraama 30 fi faayibarii giraama 20 qabaachuun ni beekama. Kana malees egaa avokaadoon mineraalota fi vaayitaaminoota qaama keenya ijaaran hedduu of keessaa qaba. Avokaadoo guyyaa guyyaadhaan nyaachuun ulfaatina qaamaa dabaluuf ni gargaara. Kana malees avokaadoon gosa coomaas kan gaarii ta'e qaba. Kan qaama namaa miidhu. Kan qaama namaa miidhan kanneen akka koolesteroolii of keessaa hin qabu jechuudha. Inni gara biraan killee yookaan buphaadha. Killeen keessumaa keessi isaan yoolkisaak jedhamu soorata qaama namaa ijaaruuf gargaaran keessaa isa beekamaadha. Kanaaf egaa guyyaa guyyaadhaan hanqaaquu nyaachuun ulfaatina qaamaa dabaluuf ni gargaara jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.